Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Fulbaana 22 bara 2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamuuf jaalatamuu dhaggeeffattoota keenya. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma barame duraan dursa oduutti isiniif dhiyaata. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa Gabroonfataan mirga kamuu qonxoree namaa rabsuuf mirga hin qabu jedhu karaa jaalirgu sabaa isin biraan geenya. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani Urjii Bilisummaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Ogeeyyiin fayyaa ilmaan Oromoo qabsoo Oromoo tubuuf kan ammaa caalaatti hojii aantummaa hojjechuu akka qaban doktoroonni fi ogeeyyiin fayyaa miseensa qeerroo ta'an waamicha dhiyeessan. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiramuu fi naannoo ishee keessatti lukeeleen diina mootummaa wayyaanee waliin ta'uun kaayyoo alagaan isaanitti kenne galmaan ga'uuf jedhan qeerroo bakkichaan saaxilaman. Godina Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Ukkee keessatti dararaa wayyaaniin gochaa jirtu uummata irratti babal'ate. Walga'iin barsiisotaa guutummaa Oromiyaa keessatti fashala'aa jiraachuun beekame. Dagaleen qeerroo tumsa qeerroo bilisummaaf marsaa sadaffaaf $1,600 galii godhaniiru. Kan jedhuu fi kanneen biroos ni jiru. Babal'ina oduu jaallejiitu gadaa qabatteetti. Ogeeyyiin fayyaa ilmaan Oromoo qabsoo Oromoo tubuuf kan ammaa caalaatti hojii aantummaa hojjechuu akka qaban doktoroonni fi ogeeyyiin fayyaa miseensa qeerroo ta'an waamicha dhiyeessan. Ogeeyyiin fayyaa kun hospitaalota irraa walitti dhufanii yaada gurmuu qeerroo isaaniif kennaniin bara 2014 keessa utuu ogeeyyiin ilmaan Oromoo irraa dhalatan hedduu ta'anii jiranii fincila diddaa gabrummaa yeroo sana Oromiyaa keessatti ta'een qeerroon Oromoo diinaan rukutame yaalii tokko malee guyyoota 3 booda du'uun isaa kan nama gaddisiisu qofa osoo hin taane hanqina gama keenyaan jirudha jedhan. Yeroo ammaa kanas murni alagaa ilmaan Oromoo abiddaan gubee gara hospitaala Abeeddamee hospitaala Phaawulos erga fidee booda hojjettoonni hospitaalichaa fi hospitaalota maraa dhimma hojiitiif gara hospitaalichaa akka hin seenne taasisuun kanneen gamoo hospitaala Abeet irra keessa dhaabbatan kutaa reeffaa kan jala jiru keessatti reeffa namoota abiddaan gubamanii suura kaasuuf yaaltan maqaa jedhuun hojjettoonni hojiirraa ari'aman. Yeroo ammaa kana hojjettoonni kutaa reeffaa keessaa mana callabbeessaa keessatti reeffa ilmaan Oromoo abiddaan gubamanii eegaa jiran dararaa fi sodaachisa tika mootummaa Itoophiyaa irraa halkaniif guyyaa boqonnaa dhabuurraan kan ka'e mana isaanii akka gadhiisanii fi kanneen mana qaban immoo mana galanii maatii isaanii wajjin bulaa akka hin jirre dubbataniiru. Kutaa reeffa hospitaala Abeet keessaa dooktarri hojjetu tokko akka jedhutti ajjechaan kun tasumaa kan dhala namaa mitii fi bineensaaf hin eeyyamamnee fi akka ogummaa keenyaattuu gara jabinaan wal'aansa namaa taasisuu kan qabnu haa ta'u malee ajjechaa fi gochaa addunyaan balaaleffachuu qabdu kana humni tikaa fi itti gaafatamaan hospitaala Phaawulos damee Abeet nu dirqisiisee ergan dhaqee kuticha keessa reeffa argee jedhee erga boo'ee booda kana nagaafachuurra rasaasa naaf fidaa of ajjeesuu naaf wayya jecha jedhuun kan nama gaddisiisuu fi namni kana yoo arge akkanumaanuu qalbiin isaa darbuu mala jechuun erga ibsee booda gama kanaan ogeeyyiin fayyaa aarsaa barbaachisu baasuun mootummaa seeraa alaa fi mootummaa namummaa hin qabne ta'uu saaxiluu qabna jechuun yaada isaa gumaache. Ogeeyyii fayyaa kana keessaa yaadni biraan dhiyaate kana booda Oromoon abbaa biyyummaa isaa gonfachuuf kan isa hafe waraana qofaadha. Uummati keenya waraanatti jabaatee madoo qaamarra ga'uu fi hanqina dinagdee irra ga'urraa qolachuufis ogummaa keenyaan hanga bosonaattii fi bakka uummati fincilee madoo ta'uttillee deeggaruuf qophii ta'uu qabna. Yakka mootummaa wayyaanis jaarmiyaan ijaaramnee ni balaaleffanna jechuun sagalee qeerroo bilisummaa Oromootiif himan. Uummati keenya qabsootti jabaachuu qaba. Nutis akka jaarmiyaatti akka nama dhuunfaattis qabsoo Oromoorraa ni hirmaanna.
walirraa hin hafnu walirrattis hin ilaallu kanaan dura sochiin keenya uummata wajjin ta'us kan dura caalaatti yeroon uummata keenyaaf uummata keenya keessatti hojjennu amma jechuun waamicha isaanii hojjetoonni fi ogeeyyiin fayyaa bakka jiranii fi akka wal beekanitti qabsoo qeerroon geggeessu akka tumsan waamicha dhiyeessaniiru. Oduu biraan godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramuu fi naannoo ishee keessatti lukkeeleen diina mootummaa wayyaanee waliin ta'uun kaayyoo alagaan isaanitti kenne galmaan ga'uuf jedhanii ilmaan Oromoo sabboontota ta'anii fi agartuu biyyattii ta'an gara mana hidhaatti guursisaa akka jiran baramee jira. Yakkamtoonni mootummaa garboonfattuu wayyaaneef utubaa ta'anii ilmaan Oromootti diina ta'uudhaan ajjeesisaa fi gara mana hidhaatti guursisaa kanneen jiran qeerroo aanichaan saaxilamaniiru. Fuulduraafis yakka uummata Oromoo irratti raawwataa jiran kana akka dhaaban qeerroon akeekkachiisa sadhumaa dabarseera. Didanii hojii diinummaa kanatti fufanii yoo argaman balaa isaanii fi maatii isaaniirra gahuuf itti gaafatamaan isaanuma ta'uu hubachiifnas jedhu. Lukkeeleen diinaa aanaa Kiramuurraa ilmaan Oromoo ficcisiisuu irratti bobbahanii jiran kunneenis Fiqaaduu Hundee gaheen hojii itti gaafatamaa waajjira dhaabaa, Lammeessaa Jabeessaa itti gaafatamaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa Kiramuu, Maammoo Zagayyee poolisii kan ta'anii fi kanneen biroonis ni jiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Ukkee keessatti dararaa wayyaanee uummata irratti babal'ate. Gochi wayyaaneen uummata Oromoo irratti raawwachaa jirtu daran hadhaa daangaa hin qabne keessa seenee jira. Hidhaan adabuun hanqatee qeensa dargaggootaa hanga bubuqqisuu fi gara laafina dhabuufiitiin gaggeeffamaa jira. Dargaggoo magaalaa Ukkee keessatti darara guddaan irraan gahaa akka jiranis saaxilameera. Kanneen keessaas Indaalkaachoo kan qeessarraa buqqisanii reebichaan dararame, Obsaa Xilaawun Dafaa bulchiinsa magaalaa Ukkeetti hojjetaa kan ta'e. Obsaan gaafa sana qabamee gara waajjira poolisii aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Naqamteetti geeffame. Reebanii qorachaa turanii. Abbaan isaa immoo mucaan koo maal balleesse sababa jedheef reebuuf jennaan namoonni jaarsa guddaa obbo Xilaawun Dafaa beekan bulchiinsi magaalicharraa kadhatee irraa dhorke. Garuu mana isaa sakatta'aniiru. Obbo Xilaawun sabboonummaa waan qabuuf badaa hin jaallatamu. Hojii bulchiinsaa hojjetullee uummataaf waan dubbatuuf mootummaan ija diinummaatiin ilaalus jedha. Gabaasaan keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo bakkicha. Akkuma beekamu torbaan kanarraa eegalee leenjiin barsiisotaa sadarkaa onaa fi gandaatti kennamaa jiru. Wayyaaneen barsiisota afaan faajjessuuf adeemsa qabsoo Oromoo gama barsiisotaan deemaa jiru jijjiiruu fi haala amma deemaa jiruun gama barsiisotaan qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuuf wayyaaneen leenjii kennaa jirtuun sadarkaa hundatti fashalaa jiraachuu barsiisonni sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof gabaasa taasisaniiru. Akka biyyaatti leenjiin kennamaa jiru kan naannoo Oromiyaa yoo fudhanne bakka hundattuu barsiisonni callisuudhaan gaaffii gaafatamaniif deebii kennuu dhabuudhaan mormii fincila xumura gabrummaa agarsiisuun lagannaa nyaataa taasisuudhaan godinaalee Oromiyaa hundarraa barsiisonni gabaasa godhanii jiru. Godina kanneen akka Arsii irraa barsiisotarraa deebii fi yaada dhaban barsiisonni yaada farreenii qabu jechuudhaan mootummaaf gabaasa taasisaa kan jiran ergamtoonni diinaa gabaasni dhiyaate addeessa. Hanga guyyaa har'aatti leenjiin kennamaa jiru kan mootummaa wayyaanee karoorse ajandaa maree torban kanaa osoo hin tuqamin barsiisonni karoora leenjiin dhufe fashaleessanii jiru. Itti fufa torbee kanaas leenjiin kennamu hordoffiidhaan fincilli barsiisotaan karoorri diinaa fashalaa'uun shakkii kan hin qabne ilaalcha farreenii qabdu jechuunis barsiisonni hidhamaa jiraachuunis kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Ammas sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo jala bu'ee hordofee ni gabaasa. Dhumarratti OPDO'n malaan maltummaan laaqame tokko Yohaannis Mitikkuu akka barsiisota waa'ee kira sassaabdummaa fi malaan maltummaa irratti akka hin mariisifnee fi dallaa yuunivarsiitii Amboo keessaa akka ba'u taasifamee jira. Yohaannis Mitikkuu duraan bulchiinsa lixa shaggar kan ture itti aansee koomishiinarii poolisii Oromiyaa akkasumas itti gaafatamaa biiroo haqaa Finfinnee ta'ee hojjechaa kan jiruu fi yeroo rakkoon tokko ka'u OPDO bakka bu'ee Amboo irratti roorrisaa kan turedha. Rakkoo uummataa Amboorra ga'uuf kutaa tokkoffaa irratti kan gaafatamu isa ta'uu sirriitti beekna. Marii barsiisotaa irratti malaammaltuu waan ta'eef akka atattamaatti dallaa keessaa ba'u gaafa jimaata darbee gaafatamee jira. Guyyaa lamaan dabarsineefis eessa akka deeme hin beekamu jedha gabaasaan keenya bakkicha. Galataa Dagaleen qeerroo tumsa qeerroo bilisummaaf marsaa sadaffaaf $1,600 galii godhaniiru.
Dagaleen qeerroo kun uummata Oromoo biyya hambaa jiraniif fakkeenya ta'uudhaan keessattuu qabsoo bilisummaa Oromoo adda durummaan biyya keessatti qeerroon gaggeeffamaa jiru cinaa dhaabbatanii deeggarsa kan lammummaa bahachaa akka jiranis dubbataniiru. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoos deeggarsi keessan ammas dachaan itti hafuufu galanni keessanis bilisummaa ta'uu isiniin jedha. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii. Ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaay ayyooku ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfee taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaay. Gabroonfataan mirga kamuu qonxoree namaa rabsuuf mirga hin qabu. Ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfee taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaay ayyooku ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfee taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaay. Uummanni Oromoo gabroonfattuu saamtuu fi darartuu murna bicuu wayyaanirraa mirgi gaafachaa turee fi jiru hin jiru. Oromoon wayyaaniidhaan takkaa'u kun natti hir'atee jira. Kana naaf guuti kun na jalaa hafee yookaan natti xiqqaatee jira. Isa kanatti naaf dabali jedheenii hin beeku jedhaas hin jiru. Wayyaaniin Oromoofis ta'e saboota humnaan weerartee jirtuuf mirga kun turtee laachuufiif mirgas hamilees hin qabdu. Oromoon bara wayyaanis ta'e weerartoota gabroonfattoota gita Habashaa kaanirraa mirga isaa humnaan irraa fudhatame qabsaa'ee deeffachuuf falmaa ture malee takkaa'uu balbala isaanii irra jaajjee kadhatee hin beeku. Qabsoon waggoota 25 darbaniif keessumaa fincila xumura gabrummaa baatiilee 9 darbaniif finiinaa turee fi jiru kanuma ragaa baha. Wayyaanis ta'e gabroonfattoonni sana dura turan martuu weerartoota gabroonfattoota saamtota iddoo biraarraa Oromootti dhufanidha. Koloneeffataan ammoo aantummaa uummataa hin qabu. Hojiin isaa biyyaa fi nama koloneeffate balleessuu qabeenya saamuudha. Wanti amma Oromiyaa keessatti ta'aa jirus kanuma. Wayyaaniin Oromoo fixaa turte, fixaas jirti. Saamichis daangaa hin qabu. Hojiin isaanii marti aadaa, afaan, seenaa fi duudhaa Oromoo balleessanii ilmaan Oromoo qaroo fi sabboontota saba isaaniif dhaabbatan hidhanii ajjeesanii akkasumas biyyaa baqachiisanii biyya Oromoo dhuunfachuudha. Hojiin qabatamaan amma wayyaaniin itti jirtus kanuma. Weerartoota koloneeffattoota akkasii ammoo akkuma biyyoota hedduu keessatti beekamu lolaan ofirraa ittisuun bilisa of baasu malee daandiin qaxxaamuraa kan biraa hin jiru. Jiraatees hin beeku. Ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfee taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaay ayyooku ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfee taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu ijoollee
mirga hiree ofiin murteeffachuun nama gahu qabsoodha. Wayyaaniin tibba kana karaa ergamtichaa maqaa muummee ministeeraa jedhamu Hayilee Maariyaam Dassaalenyiin karaa ministeera quunnamtii yookaan kominikeeshin ministeerii akkasumas karaa dabballoota ishii holola umurii dheereffachuuf na fayyada jettu hololaa jirti. Murni weerartuun gabroonfattuun kun akkuma waggoottan 25 darbaniif uummata impaayera Itoophiyaa keessumaa uummata Oromoo mirga uumamaan qabu sarbuun gabroomsaa turte. Fuulduraafis maqaa mirgoota akkasii fi akkanaa Oromoof kennina jedhuun bara bittaa fi saamicha dheereffachuuf shurshuraa jirti. Wayyaaneen uummattoota biyyattii keessumaa ilmaan Oromoo mirga saba isaaniif falman hidhaa ajjeesaa biyyaa baqachiisaa yeroo tokko ammoo mirga uummanni Oromoo uumamaa fi qabsoo isaatiin gonfate kan akka afaan aadaa seenaa fi duudhaa isaa anatu fide yookaan deebise jechuun akkuma lallabaa turte ammoo yeroo ammaa kanatti wanti karaa dabballoota ishee odeessaa jirtu afaan Oromoo afaan federaalaa taasisuuf Finfinnee keessatti mirga afaan Oromoo dubbachuu dhugoomsuun qonnaan bultoota naannawaa Finfinnee jiran kan lafa isaaniirraa buqqa'aniif mana ijaaruu kan jedhudha. Ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaa ayyooku ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfee taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee Keessumaa ergamtichi maqaa ministeera muummee jedhamu Hayilee Maariyaam Dassaaleen innaa waltajjii bahee waan jedhaniin buufu akka dhuma fulbaana bara 2016 eegalee yeroo paarlaamaan hojii jalqabutti jijjiirama bu'uuraa fiduu fi abbootiin aangoo muuduu fi akka jijjiirama guddaa haaromsuuf gaggeessu dubbateera yookaan hololeera. Ministeerri kominikeeshinii Tigrichaa Geetaachoo Raddaatiin hoogganamus kanumarra deddeebi'ee afarsaa jira. Akkuma eenyuufuu ifa ta'uu danda'utti hololli kun ammoo holola Oromoo qabsoorra jiru fayyaduuf uumame osoo hin ta'in holola qabsoo Oromoo gufachiisuuf warraaqsa finiinaa jiru dhaabuun umurii sirnichaa dheeressuuf hololame. Holola damma fakkaatee summii keessa awwaalamedha. Summii dammaan makaa akkuma jedhamu sani. Hololli karaa Hayilee Maariyaam Dassaalenyi haa ta'u karaa jalleewwan isaaniitiin gaggeeffamu kun dhugaa dubbachuuf holola waan haaraa of keessaa qabu miti. Gabaabumatti hololli wayyaanotaa sirbamuufaa kaasetta yookaan CD haaraatti waraabuun tokko jechuutu ni danda'ama. Hololli afaan Oromoo afaan federaalaa goona warra naannaa Finfinneetii buqqaaniif beenyaa kaffallaa yookaan mana ijaarra jedhamu kun holola umurii bittaa fi saamicha dheereffachuuf qophaa'edha. Hololli kun holola dhugaatii. Dhugumaanuu wayyaaniin afaan Oromoo afaan federaalaa gootee qonnaan bultoota Oromoo naannawaa Finfinnee jiranii fi kondominiyeemii ijaarte soo jedhamee as keessa wanti haaraan gaaffii Oromootiin wal qabatu maaltu jira? Oromoon kan jechaa jiru kan qabsoo walirraa hin cinne finiinsaa jiru hiree isaa ofiin of murteeffachuu fi uummanni hiree isaa ofiin murteeffate yookaan murteeffatu ammoo gaaffiin afaanii gaaffiin qonnaan bulaas haa ta'u dhimmoonni biroon achi keessatti deebii akka argatu ni beeka. Dhugaan jirus kanuma. ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfii taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaa ayyooku ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfii taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu
namoonni tarii waan wayyaaniin kuloltu kun akka waan jijjiirama addaa dhufetti fudhatan yoo jiraataniif dursa kan of gaafachuu qaban. Wayyaaniin eenyu? Waan maal taateef wayyaaniin hiree uummata Oromoo murteessiti yookaan mirgoota uumamaa fi dimokiraasii isaa qunxurtee eenyu firuu fi eenyutu wayyaaniin murna weerartuu Tigraay irraa dhufte humnaan biyya Oromoo qabattee saamaa jirtu odduu mirgoota sabootaa keessumaa ammoo kan Oromoo eenyu ishee taasise? Afaan Oromoo wayyaaniitu qabsaa'ee uummata Oromoo fide? Manni qonnaan bultoota Oromoo naannawaa Finfinnee jiranii fi nan ijaara yeroo jettu duraan maal eegaa turte? Ilmaan Oromoo kanneen qe'ee keenyarraa hin buqqaanu jechuun wareegaman immoo akkamitti ta'anii? Dhiigni isaanii dhiiga saree abbaa hin qabneeti? Kanneen dhiittaa mirga sirna kana baqatanii gammoojjitti dhumaniin eenyutu itti gaafatama? Keessumaa ilmaan Oromoo baatiilee 9 darban keessatti qofa agaaziidhaan ajjeefaman kanneen kumaatamaa olitti tilmaamamanii fi kumoota kurnootaan mana hidhaatti mankaraaraniif eenyutti haa gaafatamu? Moo afaan Oromoo shaggar keessatti dubbachuun gumaan isaanii awwaalamee hafa? Gaaffileen kun gaaffii akka qoosaatti bira taramu miti. Maaliif jennaan Oromoon qabsoo waliigalasaa bilisoomsuuf qabsaa'a. Du'aa dararamaa jira malee gaaffilee amma wayyaaniin deebiitti kennuufan jira jettee hololtu kana qofaan miti. Kun waan hin fakkaanne gowwoomsaanis ammaan achi amma gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo irratti wareegamaa jiru galma gahutti sobaa fi sossobbaa xixiqqoon wanti bira taramuu jiru. Wayyaaniinis aangoorra hin bubbultu. Hololuun uummata Oromoo sobuu fi sossobuuf yaaluun kun gadhummaa sirnichaa dhiphuu hamma keessa seenuu TPLF fi caalaatti agarsiisu caalaa furmaata waan haaraa hin ta'u. Oromoon kanaan sobamuu fi sossobamus hin jiru. Ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaa ayyooku ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfee taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaa. Qabsaa'aan Oromoo kamuu kan hubachuu qabu afaan duudhaa seenaa fi eenyummaa Oromoo akkasumas abbaan biyyummaa qonnaan bultoota naannawaa Finfinnees ta'e guutuu Oromiyaa kan deebii argatu gaafa wayyaaniin gabroonfattuu fi saamtuun Tigraay irraa dhufte gateettii uummata Oromoo irraa buutedha. Kan irratti xiyyeeffachuu qabamus supha fakkeessi holola sobaa saamtuu fi weerartuun gaggeeffamuu osoo hin ta'in qabsoo keenya finiinaa jiru irratti qabsoo keenya finiinsinee itti fufnaan gaaffiin keenyas deebii ni argata. Kanaafuu qabsoo keenya fincila xumura gabrummaa eegale haa finiinsinuun dhaamsa ijoo dubbii kooti. Barreessaan barruu kanaa qalamni kee hin gu'iinii sin jenna. Horaa bulaa. Ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfee taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaa ayyooku ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfee taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaa. Si ayyaana miti kan biraas si dhibee kee ayyaanni waggaa baraa wajjin darbee daawwitiin
kee kufee gocha diinaan cabee kee gammachuun armee baraa wajjin darbee Oromoon baranaa gammadee kabajee homtuu saafinoreen hataa'uu fajajee warri qaalee baree hanyaatu kalatee rifa lammii keenya sanyaatu baafatee nu ayyaanaan beeknu baranaa qeen keenya gaddaan guuteera nuti qallee nyaannu baranaa lammii dhangala'ee yaadannaa nuti binnee nyaannu baranaa kan hidhameef jennee lagannaa nuti binnee nyaannu baranaa gaddaa yoo wajjin hin teenyaa ayyaanni waggaagee ormii kolfii taphataa deesseeko ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaa birraayoo bari'u ijoolleen sirbitee arraqee jirtu dinaree nyaatee manni duwwaa ta'e dhalloo keessa jirtu kan hidhaatti dhume godoon keenooytu akka bachuu ayyaanaa isheen seera baaftee isheen nu wallaaltee alagaa firoomtee Akabaju isheen warra fagoo su'aamtee dhala nurkaa fittee jarattee matattee kan hinduun hindu'aa hubadhu hunduu darabeessaa hin darbu lammii ficcisiiftee hin du'ini kan jiraatti du'e hin ta'ini du'a obbolaa keenya boonyaa hin gammannu nu gaddateenya ilmi obboleessa keenyaatini reefaa dhokeettiin sirbini Egaan dhaggeeffattoota keenya qophii guyyaa har'aaf jennee qopheeffanne kanumaan goolabna. Waan nu waliin turtaniif galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jecha sagantaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.